Jalqabarratti hangafoota oduu. Loltoonni Juubaalandii magaalaa Kibbaa Lixaa Somaaliyaatti argamuu to'atan. Hojjettoonni mootummaa naannoo Kibbaa Lixaa Itoophiyaa aanaa Majii kafaltii mindaa ji'a 3f addaan citu himan. Pirezidaantiin haaraa Somaalilaandii sirna kakuu raawwatan. Odeeffannoo dhimma eebba kitaabaa obbo Jawaar Mohammadii hin gaabbuu jedhu irraa arganne kan gurra isin buufnu ta'a. Kanneen amma asii olitti dhageeffattan hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabanne nu wajjin turtanii jennaan guutuu oduu qabanne ni dhageessu. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu har'aaf qabannetti balballoo miisaatti ceenam. Loltoonni Juubaalandii magaalaa Kibbaa Lixaa Somaaliyaatti argamu to'atan. Loltoonni Juubaalandii magaalaa Kibbaa Lixaa Somaaliyaatti argamtu Raaskoon Baanii guutumatti to'annoo jala oolchuun gabaafame. Loltoonni Juubaalandii loltoota humna raayyaa Somaaliyaa Gorgor jedhaman kan Ahmad Islaam Muhammadii Madoobeetiin aangoo irraa buusuu barbaadu jedhamaniin waliin waraana sa'aatii dheeraaf erga geggeessanii booda magaalaa Raaskaamboonii to'achuun Garoowee Online gabaaseera. Oduu itti aanuun hojjettoonni mootummaa naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa aanaa Majii kafaltii mindaa ji'a 3f addaan citu himan. Hojjettoonni biirolee mootummaa naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa godina Oomoo Lixaa aanaa Majii ji'oota 3f kafaltii mindaa malee turuu Addis Istaandarditti himan. Ani jedha namni hojjetaa sanneen keessaa ture tokko ani maatiin qaba ji'oota 3f mindaa malee tureera. Sababa kanaaf maatii koo fi ani rakkoo ulfaataa keessa jira jechuudhaan himate. Oduu gama Somaalilaand irraa Asqaariin immoo pirezidaantiin haaraa Somaalilaandii sirna kakuu raawwatan jedhame. Filannoo Somaalilaandii torba muraasaan dura gaggeeffameen kan Abdurrahmaan Muhammadii Abdullaahi Iroo har'a muddee 12/2024 pirezidaantii Somaalilaandii ta'uun kakuu raawwataniiru. Dabalataan itti aanan pirezidaantii Somaalilaandii ta'uun kan filataman Muhammadii Alii Awwal Abdii sirna kakuu raawwachuu isaanii waajjirri pirezidaantii Somaalilaandii beeksiseera. Pirezidaantiin Abdurrahmaan Muhammadii Abdullaahi sagantaa kakuu raawwachuu irratti haasaa taasisaniin Riippaabilikni Somaalilaandii beekamtii idil addunyaa argachuu akka isheef malu addunyatti himuu barbaadaa jedhan. Guyyaa har'aa aangoo isaanii pirezidaantii haaraaf kan dabarsan Musee Bihii Abdii gama isaaniin hafuura gaariin aangoo pirezidaantummaa Somaalilaandii pirezidaantii haaraa filannicha injifataniif dabarsee jiran. Sirna kakuu raawwachuu har'aa gaggeeffame irratti jilli Itoophiyaa pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammadiin durfamu hirmaateera. Gama xumuraa irratti kan qabanneen immoo odeeffannoo dhimma eebbaa kitaabaa obbo Jawaar Mohammadii kitaaba hin gaabbuu jedhu mata duree isaa jedhu irraa arganneen kan gurra isin buufnu ta'a. Siyaasa Itoophiyaa keessatti namoota gahee olaanaa qabanii fi beekamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e itti aanaan duraa ta'a kaafaa obbo Jawaar Mohammadii kitaaba qabatanii dhufaa jiraachuu ibsan. Sirna wayyaanee karaa nagahaa qabsaa'uu fi fedhii isaatiin alaa sirnicha akka jijjiiramu dirqisiisuu keessatti gahee addaa duree fudhataa kan ture Jawaar Mohammadii yeroo darbee kitaaba bal'aa barreessaa ture jechuun isaa kan yaadatamudha. Dhumarrattis kitaabni isaa xumuramee dubbistoota bira ga'uuf akka jiru beeksisan. Torbee dhufu Keeniyaan Naayiroobitti sagantaa gaggeeffamu irratti kitaabni kun dubbistootaaf akka dhiyaatudha. Kitaabni mata duree isaa hin gaabbu jedhu dhimmoota inni kanaan dura uummataaf hin ibsine hedduu of keessaa qaba jedhama yaadama. Obbo Jawaar Mohammadii Itoophiyaa keessatti qabsoo siyaasa karaa nagaa gaggeessuun maqaa guddaa qabu. Ameerikaa taa'uun qabsoo karaa nagaa sirna TPLF kuffisuuf gahee olaanaa taphate. Jijjiiramni dhufeera jedhanii erga gara biyyaatti galanii booda ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoo waliigaltee dhabuu sirna awwaalchaa irraa kan ka'e ji'oota hedduu hidhamanii akka hiikaman kan yaadatamudha. Erga hidhamee bahee booda jireenya isaa Naayiroobii, Keeniyaa fi Itoophiyaa deddeebi'aa turus yeroo isaa harka Haacaaluu gara Naayiroobii keessatti dabarsaa jira. Keeniyaa keessatti akka Itoophiyaatti namoonni baay'een isa qunnamuuf gaafachuu fi waan hin dhufneef haala mijataa itti yaadanii dubbisanii fi kitaaba isaanii qopheessan akka uumeef hubatamuun danda'ameera. Kitaabni isaa hin gaabbuu jedhu torbee har'aa yookaan kamisaa dhufuu magaalaa Naayiroobiitti ni eebbifama jedhamee eegama. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii kaardhaaf qabannee kanuma waan wajjin turtaniif galatoomaa.